Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyantii akkam jirtu? Nagaadhaan nagaa kooti nagaan kan koo qilleensarraan isin haa qaqqabu isiniin jecha. Ashama harka fuune warra amantaa biroos akkam jirtu? Naguma baga nagaa taatanii nagaan kan koo qilleensarraan hunda geessanuu isin haa qaqqabu isiniin jecha. Obboleeyyantii isinirraa baduu kootiif dhiifamaa xiqqoo utaalchoon naqabe yoo ta'an qofaa jechuudha. Yaanni kan koos warroonni namicha nabii qeeqee kana poosti godhaa jirtanii dhiifama naa godhaa osoo poosti godhuu baattanii maaliif yoo jettanii yoo dandeesse diinkee kottuu baradhu yoo dandeesse diinkee kanarraa qooda fudhadhu namni tokko yoo waasiin jedhe deebii gahaa kennuudhaaf beekumsa gahaa qabaachuu qabda deebii gaafii nama saniitiif deebii gahaa qabaachuu qabda kanaaf wallaalaan dhalaa dhiiraan wal darbaa nabii keenya qeeqaa jira ka kanaan dura qeeqe sana gaafii isaa san gahaa deebii isaatiif osoo laatanii jecha isaa san waan isa madaalu osoo laatanii fi hadha kabiraa lafaa ka'ee waa jechuu hin danda'u ture keessattuu nutu diin keenyarraa fagaatee jira osoo si gaafatanii siiraa nabii waa hagam beetta seenaa nabii waa meeqa beetta hin beettu si birattis wallaalaan dhufee waan fedhe yoo jedhe irraa deebisuu hin dandeettu dhiifama naa godha akka beekumsa xiqqoo tiyyatti namicha duwwaa nabii keenya arrabsu kana fuutanii as gubbatti poostii godhina poostii gootanii beekamtii isaaf hin laatina yoo dandeessan biyya inni jiru musliimni hin dhabamu oromoon achi keessa jiru biyya inni jiru bakka inni jiru namni beeku yoo jiraate deebii gahaa isaaf laatuudha deebii quubsaa jecha isaatiif laatuudha malee as gubbaa fuutanii poostii godhinaaniin isiniin jedha warroota kanaan dura fuutanii poostii gootanii maaltu isaan irra gahee jecha isaanii saniif deebii gahaa argataniiru ana kana dhibe fuutanii poostii gochuu dhiisaatii deebii gahaa musliimni naannoo san jiru namicha kanaa kennuu qaba yaada kan kooti yooniin dogoggoreef dhiifama nabii keetiif yoo quuqamte diin kan kee baradhu waan diin kee irraa dhufu dhoorkuudhaaf of qopheessii gama kootiin فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمانو يا دكانكو يوفد ربي تأيوان كيري وان غاري رت ولا ججبي سنين سنين جدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا تكفى قبل نهادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.